السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتكم جوتا جالتهم توتا المان رومو قوتو الدنيا رات جرتنا نجيني كيسم برادة نجيني كنا كان جاللكم كبجا إدوم سنجرتنا طب بجا لسنا رحابو سنجت شور بدا إيجا كم جوتا جالتهم توتا هردو توتا كنا وروني جرو جال كباتي وجريتوب channel كنا فتن سبسكرايب قوتشوران ماتي كنا تبلا ماتي كنا كان تاتا لايك شير قوتشوران نشرنا دابدا سنجت شور بدا إيجا كم جوتا جالتهم توتا المان رومو جاء لما هم جاء سدي في ودفنوا كم يوضو سمبران إنجنو كنا مو فول أدرا كيسن الرا دابا ميجرا سنجرا إيجا همان كين هذا بموتي جويا هردا راجل كبي أكاتا إسن نسيمة الرت هندا هوراني ودفنوا وان كانوا درا سمبران غهاتوري الرت دبلتي كونتينتي وان هارا وقبل إسن الفجرة كان الرت كولين هجنو كنا مو برنوتا كولين دبرسون إرجا كولين دبرسون في أكو ما كان درا براتامي حالة جرينيا الرتي وانتوتا هدو وكان مو وانتوتا غرغرا رتي كماري أنوفي أدين سهدو راتك أول جنتروس تاسين جتشو بربادا كنا في يوتيوب channel كنا راتي أكما كنا درا براتم كان مو يرو كنا درا حال ميشالي بيجي كيسة تقولوا قتني سامال راتك تقولوا وكان مقالتي نسا كمي أولو ما قالت أودي فنو ميشا سني هم من سني كيسني hanga sinigot hammu iddoo itti hojjetamu irraa kaasee hamma mana keessan isinigot odeeffannoon isaa maal fakkaata gatiin isaa maal fakkaata eessatti gurgurama kan jedhu hamma tokko meeshaa waan sana iddoo meeshaan itti gurguramu dhan isin biraan gahaa turu akkasumas namoonni hedduun ta'amuutu isaaniin warroota meeshaa gurguratanii wal isin qunnamsiifne kan bitatan jira jechaadha kun kanaan ta'uudhaan wal qabate dabalatan ammoo haala ijaarsa mana akkasumas dalla dizaayinii isaa hojjechuu irraa jalqabee hamma quantities kan ammoo herreega mana sana hojjechuu wantoota kanaaf kan fakkaatan hojii hojjetaa isin biraan gaa kan ture ta'uun isaa ni beekama jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa irraa jalqabee odeeffannoowwan amma isin jedhe kan akkuma kana dura isin biraan gaa turetti kan isin biraan ga'u ta'a dabalataan ammoo kontentiiwwan garaagaraa kan yaadaa fi odeeffannoowwan garaagaraa kan biraas qabannee kan isiniif dhufnu ta'a jechuu barbaada. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalatan ammoo fuula social media kan nembra YouTube alaatti jechaadha gara Facebook itiin yookaan ammoo page Facebook atiin Ibrahim Burii Kadir kan jedhuudhaan na hordofuu dandeettani dabalatan ammoo gara TikTok kan kootiiniiti Ibrahim Burii kan jedhuun na hordofuu dandeettu. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya yeroon kun yeroo murteessaa yeroo Oromoo itti tokko ta'uu qabuu fi nuti akka Oromootitti yeroo tokko ta'uu qabnu akkasumas ammoo amantaawwan uummanni Oromoo hordofu hunda akkaataa amantaa keenyaatti yeroo itti wal ta'uu qabnu yeroo itti wal quba qabaachuu qabnudha jechaadha. Kanaaf wanti Oromoon qabu xiqqaas ta'e guddaan guyyaan itti uummata Oromoo fayyadu hin dhabamu waan ta'eef kanaaf YouTuberoota Oromoo kan xiqqaarraa qabe hamma guddaan irraa jalqabee isaawwan ana jiran hundayyuu yeroo itti jajjabeessuu qabnudha jechaadha. Maaliif odeeffannoon isaan dabarsan kan nu hordofu kan nu barbaachisu waan ta'eef hunda isaaniiyyuu jajjabeessuu qabna bira dhaabbachuu qabna akkasumas ammoo akka Oromootitti yeroo wal bira dhaabbachuu qabnudha jechuu isin barbaade. dabalatan ammoo odeeffannoon biraa kan isin biraan ga'uu barbaade akkuma jalqabaatti isin kaasu yaadetti yeroo baay'ee YouTube channel kana irratti haala ijaarsa manaa fi dallaa irratti kan wal qabate akkasumas ammoo meeshaalee ijaarsaa kanneen gatii isaa tokko isaati yeroo yerootti yoo xiqqaatti torbatti isin biraan gahaa ture jechaadha. Kanuma wal qabate kan yeroo ammaa hoo maalirra jira maal fakkaata kan jedhuu fi meeshaaleen ijaarsaa hundi isaaniitu yeroo kana gatiin isaa kan duraarra hamma tokko gadi bu'ee jira waan ta'eef carraa kanatti fayyadamtaniiti waan hojjechuu qabdan yookaan ammoo wanta ijaarachuu qabdan osoo ijaarattaniin gamanumaan gorsa kan kooti simintoo qorqorroo dhakaa maal hunda isaa dabalatee yeroo kana gatiin isaa baay'ee tokko hamma duraa irra gadi bu'aadha isin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf qorqorroo yoo fudhanne 450 hamma qarshii 600tiin gurguramaa jira. Kanneen keessa kam bitachuu barbaadan gatii isaa kanaan jira waan ta'eef irratti dhiyaattanii osoo bitattanii isin jechuu barbaada. Akkasumas immoo simintoo yeroo kana qarshii 1400 hamma qarshii 1600tiin gurguramaa jira. Yeroo darbe 800 hamma qarshii 2000tiin gurguramaa jiraachuusaa isin biraan ga'ee jira waan ta'eef kanaaf garaagarummaa hedduudha jidduu isaatti kan argamu sun jechuu barbaade. dabalatan ammoo wanti isin jechuu barbaade yeroo kana waan Oromoon keessa jiru kammoo wanti biyyi keenya keessa jirtu wanta gurra nama hundaa jiru jechaadha. Isuma wal qabate guyyoota lamaa fi isa asitti namoonni biyya keessa jirtanii Facebook, Telegram, TikTok fi Messenger cufamee jira jechaadha. Isin kun ammoo akkaataan hojjetaa jiru VPN namoonni qabdani VPN dhaan fayyadamuu dandeettu. Kanaaf yeroo kamuu keessatti fuula social media kamuu irratti wal quba qabaachuu yeroo qabnudha jechaadha. Maaliif wanti haaroonni guyyaa guyyaatti kan darbaa jiru. Kanuma wal qabate yeroon kun ammoo yeroo Oromoo bineensi kana dura Oromoo nyaachaa ture yeroo kan akkamitti akka nyaadhu yookaan ammoo ammas isin nyaadha kan jiru yeroo itti afaan banaa jiru waan ta'eef isa nu nyaatu kana akkaataan itti ofirraa faccisuu qabnu keessa tokko yoo tokko taanee fi yoo quba wal qaban jechaadha. Namni tokko ta'u nama quba wal qabuudha waan ta'eef kanaaf namoonni biyya keessa jirtanii Facebook
Telegiraamii fi TikTokiin cufamee jira yookaan ammoo akka hin dalanne ta'ee jira waan ta'eef VPN akka VPNnis akka gadi hin buune dhorkamee jira yookaan ammoo akka gadi hin buune taasifamee jira. Kanaaf ammoo namoota qaban irraa yeroo dabarfattan ni dalaga waan ta'eef odeeffannoo kanas namoonni biyya biraa jirtan namoota biyya keessa jiranitti imoon fi WhatsApp ni dalaga waan ta'eef karaa kanaan itti muqabdani VPN Play Store irraa gadi buusuun wanta hin danda'amneef namni VPN qabu VPN isa walii daddabarsuudhaan social media akka gargaaramu keessattuu odeeffannoon baay'een kan darbu Facebook irratti waan ta'eef Facebookiin akka dalamni taasifamee jira. Kanaaf VPN buufataniiti akka itti fayyadaman gochuudha qabdan isin jechuu barbaada. Inni dabalataa ammoo yeroo kana amantaa dahoo godhachuudhaan amantaa ortodoksii dahoo godhachuudhaan duulli Oromiyaa irratti taasifamaa jira jechuudha. Kunis ilmaan Amaaraa yookaan ilmaan nafxanyaatiin kunis wanta baratamaadha. Kuni waan haarawaa jechuudha miti kana dura amantaa musliimaa irra dhaabbataniitiin waan akkasii kana dalagaa turani. Kanaaf Oromoon akka Oromootti kan amantaa musliimaas qaba amantaa isaa jabeeffate kan amantaa ortodoksiis qaba amantaa ortodoksii isaa jabeeffate kan waaqeffataa isaa jabeeffate xiyyeeffannaan isaa immoo Oromummaa irratti ta'uudha qaba. Maaliif Oromummaan amantaa kamuyyuu waan balleessu miti namni Oromummaa irratti jabaate namni qabsoo keessatti jabaate amantaa isaa wanta xiqqeessu waan hin qabneef amantaa mataa keenyatti haa qabaannu malee Oromoo walitti qabna Oromiyaa walitti qabna Oromummaa walitti qabna isaan kan deemaniif amantaa cabsuu osoo hin taane Oromummaa kana cabsuudhaaf maaliif amantaan ortodoksii Oromiyaa keessatti yoo bal'ate jabeennuma yookaan ammoo bal'inuma guddinuma amantaa isaaniiti. Kanaaf isaan otoo amantaarraa dhimma qabaatanii yookaan ammoo amantaan kun isaan jalaa tuqamaara ta'e kanarratti hin lolan kanarratti hin duulan ture. Maaliif isaan ammoo asirra dhaabbatanii Oromiyaa fi Oromoo saamuudha waan barbaadaniif. Kanaaf hiriirri guddaan guyyaa har'aa waamamee ture. Kunis ammoo guyyaa har'aatii fi haqamee jira. Warroonni ortodoksii Amaaraatis hiriira balaaleffannaa mootummaa fi Sinodosii haaraa uumamee kanaa fi balaaleffannaa fi har'a qabatanii warroonni ammoo Sinodosii Oromootis guyyaa har'aa deeggarsa waamatanii jiran kun isaan lamaan iyyuu guyyaa har'aa irraa haqamee jira jechuudha. Kanaaf wanti haarofni guyyaa guyyaatti dhufaa jira waan ta'eef guyyaa dheengaddaa muummicha ministeeraa wajjin waan marii mari'atanis guyyaa kaleessaa ammoo ibsa isaa kaa'aniiran gareen kunis gareen lamaanuu kaa'anii jiran. Kanaaf yeroo kanatti quba wal qabaachuu qabna isin jechuu barbaade xiyyeeffannoon guddaan xiyyeeffannoo amantaati miti xiyyeeffannoo Oromoomaati. Kanaafnis wal qabatee odeeffannoo isaa yerootti kan isin biraan geenu taasisan jechuu barbaada. Waan hordofanii galatuma galanni keessan dachaadha. Yaadaaf gaafii akkasumas ergaas yoo qabaattan karaa koomentiitiin barreessuun hin dagatina. Akkasumas fuula sooshaal miidiyaa amma dura isin maqaa dhahaa ture kan inni isin argachuu dandeettu. Dabalataan ammoo karaa lakkoofsa bilbilaa kan kootiin iimoo fi WhatsApp akkasumas Telegiraamiidhaan na barreessuu sagalee kaa'uu dandeettu. Lakkoofsa isin irratti argachuu dandeettan ammoo duwwaa 984 jahatamii shanii isa kana ammoo koomentii jalatti isin barreessa fuula viidiyoo irratti akkuma barreeffame kanaan argachuu dandeettan isin jechuu barbaada. Lakkoofsa asirratti argaa jirtan kun ammoo kan osoo hin taane kan warra meeshaa gurguruuti. Namoonni meeshaa soofaa dabalatee Arabiyaan Majliisii biifee qumsaaxinii fi algaa fi kanneen kana fakkaatan meeshaalee biiroo fi meeshaalee mana barnoota mana keessatti itti fayyadamuu dandeettan namoonni bitachuu barbaadan ammoo lakkoofsa kanaan bilbiluu dandeettanii lakkoofsa kanaan bilbiltanii isaan wajjin haasa'uu dandeettan jechaadha kallattii maanii meeshaa bitachuu barbaadan akkaataa karoora akkasiin qabsiinu yookaan immoo tartiiba akkasiin qabsiinu fi isaanii walitti akkasiin dhiyeessuudhaaf malee waan biraaf miti jechaadha nu barbaadanii fi kanaan lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiltanii isaan wajjin wal argachuu dandeettanii isaan wal argachuu dadhabdan ammoo karaa lakkoofsa amma isinii kennee kanaan nu wajjin haasa'uu dandeessanii jechuu barbaada waan nuti galatuma galanii keessan jechaadha viidiyoo biraatiin hambulee birti baay'ee.